yaadaa jiru kun takka barreessa eelakki bakka san deebuu qabnaa jettee yaaddeef hin baan bakka Minilik duraasan jechuun oduu Minilik Oromoo dhufeen qabatin mee takka barreessite amma yoo ati barreessuu baattees barreessitee jirte yookaan garaa keessa barreessaa jirte jeetii yaada maaliif jireenya Itoophiyaan barbaaddu mire laala amma rakkoon namoota Itoophiyaan akka diigamtu Itoophiyaan akka baddu hawwanii barbaadanii bakka isiin jirtuun isiniif hima ammas dubbiin jara kanaaf akka hin galiniin waa isin akeeka oduu Minilik shawaarraa ka'ee Empire saa ballisuuf mootummaa saa ballisuuf jecha duula garagaraa hin eegalin dura Oromoon kun akkam ture beeta Oromoon akka ture Oromoon hakibbaa hakaabaa hadhiyaa garagara kallattii hundaa yoo laalte Oromoon faffacaa ture bar Jimma Ilbaaboor Wallagga Harargee Arsii Maalmaal je'eeti qoqqoodamee ture faca'ee ture beek Oromoon kun sirni gadaa eega diigamee tokkummaa Oromoo walitti qabuu dadhabee bosobboseen asitti Oromoo faca'eeti eenyummaa lookaal taate qabatee ture jechuudha akka Jimmaatti akka Ilbaabooritti akka Baalee Arsiitti Harargeetti ciccitee Shawaatti jechuudha laal amma Oromoo caccabxee turte tana tafacaate tana Minilik itti dhufee beek Minilik Oromoo facaatetti dhufee jechuudha namoonni amma Itoophiyaa Minilikii nurra jaare jecha Minilik balaaleeffachaa fakkeenyaaf Minilik diinaa Minilik Hiitirarii Minilik akkasii je'ee yaadu ka'eef dura laaluu dhiisee haala amma keessa jirullee hubachuu dhiisee ifuma booda laalu kuni wanni isaan hawwan karaa biraatiin maali beektani Oromoo faca'aa sanitti deebuu barbaadanii jechuudha Oromoo faca'aa bitintinii beesan Minilik Itoophiyaa gaafa jaaruu deemu amma wanni hedduun nama rakkisaa jiru namni hedduun amma Minilik irraa bu'aa mire Minilik akkana nu godhee Minilik akkas nu godhee jeeti bu'aa baramma warroonni Itoophiyaan diigamuu qabdi ja'anii keessaafuu seenaa keessatti hidhamanii hedduu bu'an kun mee xiqquma seenaa tana akka warra siyaasaa irraa dhageenye odoon ta'in beektaa warra siyaasaa kanaatu seenaa Itoophiyaa tana hedduu ol afuufee warra gara mirgaatiin jirus ta'e warri gara bitaa akka malee hafarsaniiti hammeessanii haala amma jiru kana hedduu busheessaa jiran gara hundaanuu jechuudha. Mee xiqqoo qalbii tasgabbiitiin if duuba deebinee seenaa tana haalaallu. Amma fakkeenyaaf dirra siyaasaa kana keessatti Minilikii lafa babal'ifachuudhaaf duula banaa ture san xiqqeessuu fi Itoophiyaa hammeessuudhaaf wanni ja'an maal? Minilik Hiitlarii Afrikaatii jechuun dhageenyeessin. Wallisaa Minilik Hiitlarii Afrikaatii juu dhageessanii bare. Oromoo sirba san dhageeffadhu Minilik Hiitlarii Afrikaati jaaniiti iyyan. Waan kana siyaasessitoota irraa dhageenye beektaa warra seenaatii miti. Warri seenaalleen siyaasaadhaan influensi ta'aniiti waan kana haasawaa. Amma wanni waan kana haasawuuf maali beektaa? Xiqqoo waa deetaa adda addaa si dura qaqqabeetiin keessaafuu ati namni Itoophiyaan haa diigamtu Minilik akkas nu godhe jee Minilik irraa ba'u hagartee Itoophiyaan dura Oromoo turte sanitti deebuuf hawwu kun wanni akkas si goggodhaa jiru kun dhiiroo waan dhugaati mee hagamta akka dubbiin san hidda qabdii dubbii akka malee siyaasaadhaaf jecha itti fayyadamamtee lafa tana balleessaa jirtumoo wanni dabree dhugumatti maal fakkaataa waan duu yaada si wajjii wal dura qaqqabachuu barbaada jechuudha. Namoota Itoophiyaan haa diigamtu jee siyaasaa if duuba laalaa haala amma jiru kana keessatti qarqabamee if dura laaluu dhiisee jechuudha. Rakkoo amma keessa jiru tana fa'aa laaluu dhiisee ifama booda laaluu kana. Mee Minilik Oromoo nama meeqa fixe jechuudha geessan. Minilik Hitler guu ja'amu fakkiif hin baana. Minilik Hitler guu ja'amu Hitler beektaa warra Yihuudaa kana nama miliyoona 5
fi haga jaaguu fixee jaameeti dubbatama. Amma siyaasessitoonni Minilikii fi Hitler wal fakkeessan akka malee siyaasaa isaanii beekan. Amma Minilik hamtuu hin daleene jechaan jiru. Minilik cunqursaadhaa fi gidiraa adda addaa hin daleene jechaan jiru. Garuu warra seenaatu qo'achuu qaba. Warra seenaatu waan san olii gad qabee raasee baasee haqa jiru baasuu qaba. Ammoo wanni warri siyaasaa warra seenaatu godhuu qaba. Ammoo wanni warri siyaasaa dirree tanarra jiru kuni mee wantoonni tokko tokko hagam takka dhugaadhaayi jinnillee simple herrega simple ta'een halaalluuf hin gaafar. Herrega very simple ta'een. Isin egalee dubbiin kun. Laala Minilikii fi Hitler hogguu wal fakkeessan. Minilik nama miliyoona 5 fixee jechuu barbaadaniiti barakkase. Maaliif? Hitleriitu nama miliyoona 5 fixe jaamee seenaa irratti dubbatama. Minilikis waanuma san godhee waan fakkaataa godhee jechaa jira beektaa namni. Akkana bokkam. Mee amma laalama Hitlerii ol fixee jee namni tokko. Ragaa maal qabdaa jeeti nama waasif fiduuta. Namoonni Minilikii fi Hitler tokko Hitler akkuma Minilikin nama fixee jira jettan mee takka takka barreessaa. Beektaa siyaasessitootuma kana keessaahu Minilik laalchisee akkaataan isaan waa itti dubbatan akkaataan isaan itti yaadan hedduu wal dhaba isiniif hin muuta. Mee namoonni Minilik nama miliyoona 5 fixee jettanii miliyoona 6 fixee jettanii yaaddan takka takka barreessaa. Namoonni lakkii wanni san kijibaa siyaasaadhaa fi namni itti fayyadamuudhaaf uummata kakaasuuf jecha itti fayyadame malee waan dhugaatii miti namni jettan lama barreessaa. Deetaa wayitiin isin garsiisuu deemu barreessaa mee takka takka barreessitanii. Minilik naman hambifnee namni jettan takka takka barreessaa. Miliyoona 5 san fixee jira. Hai barreessuun sodaataniisa. Laala amma namni lama barreesse lakkii wanni san waan kijibaate kanumatti afuufuudhaaf barreessanii jee namni raabuu roobaa jaamu. Mee namoonni takka takka barreessu. Minilik nama miliyoona 5 fixe jiru takka takka barreesse. Warroonni Itoophiyaan baduudha qabdi gaafa Minilik san duratti haala gaafa Minilik dura turetti deebuudha qabna je'ee waan warri siyaasessitoota akkanumatti namaan qirqirsuuf itti fayyadaman kana dhugaa siyaa jiru jechuudha. Namoonni lama takka takka barreessaniiti jiran. Okay, gariin keessanillee babarreessaa jirtan ta'ammanatti mul'ata. Okay, amma waan isin gaafadhu gaafa Minilik san yoonii fi Oromoo miliyoonni 5 kadhumu taate gaafa Minilik san Oromoon tuni nama hagamii jettaniiti yaadamme. Warroonni Minilik nama miliyoona 5 fixe je'ee yaadu akkuma warri siyaasaa afuufu kanatti gaafa Minilik san Oromoon nama meeqani geessii jettaniiti yaadaa jirtan. Barreessaame gaafa Minilik odoo Minilik hin dhufin dura Oromoon nama meeqa geessi jettaniiti yaaddan. Barreessaa waan Oromoon taatu heddummin Oromoo heddummin uummataa. Barreessaame waan isin barreessaniin waan isin barreessitaniin eega. Barreessaa Oromoon heddumminni Oromoo bara san meeqani gaa jettaniiti yaaddan. Beeytanii aan ammaan tana Minilik bilisa godhuuf hin deemu. Minilik faarsuudhaaf hin deemu. Minilik ol qaqqabuuf hin deemu. Minilik wanni inni godhe sirri jechaan hin jiru. Garuu namni kuni akkanuma miiraan maraateetuma cafallaqamee ee'uu jee wooma warri siyaasaa faan nama qirqirsuudhaaf haasa'u gurra fudhatee akka dhugaa tokko fudhatee machaa'u oduun taane akka nama rabbiin buqqee waan mataa jaaniin tana irra kaayee yaadee xiinxalee raasee baasuu danda'uutti wanni himamaatuni hagam takka dhugaadha. Hagam takka ni dhugumatti maaltu ta'e ja'amee akka yaaduu dandeenyuuf beekta. Akka ol qabnee gaqqabnee dubbii gargar baafachuu dandeenyuuf waan kana haasa'u. Amma namni laal namni okay namni nama miliyoona 2.5 jee laala malam tokko. Yeroo san Oromoon nama miliyoona 20 qajeesni jira. Okay, laal amma warra akkanaa kanaatu machaawaa beektanii.
amma namoonni ijoolleen as keessa jirtu ta Oromoo yeroo sana hagana ture Minilik nama miliyoona 5 fixee jettee yaaddu tuni akka malatti yaadaa jiraachuu siitiin arkaan dubbii akkan hubatiniin arkaa jira jechuudha. Miliyoona 20 kajee jira miliyoona 2.5 kajee jira. Yoo Oromoo miliyoona 2.5 ta'e hayi akkamitti miliyoonni 5 ajjeefamee 2.5 hafe jechuu keeti eebara akkasii deetaadhaan haa laallu. Laala Minilik irraa dubbannaa raantana. Warroonni siyaasaa Oromoo miliyoona 5tu dhume guujaan tana dubbiin tuni dhiiroo hagam takka herrega simpiltee yoo laalle waa keessaani garraa waan du'uun isin dura qaqqabuu barbaada. Maaliif Hitlerii fi Minilik wal cinaa qabnee haasofnaa mire amma gaanaan hubatina akka malatti akkana nu hubanne haasawaan godhu kana keessatti ani Minilik qulqulleessitu hin jiru beekta never. Minilik malaayika jechaan jiru. Minilik toltu dalage jechaan jiru. Minilikiif xabaqaa dhaabbachaa jiru. No, uummanni keenya gidirame, cunqurfame, balaa hamtuutu deeme. Garuu Minilikii fi Hitler hogguu wal cinaa qaban manzaraa maayikirooskooppii keessa kaayatii laaluu barbaadaa jechuudha Minilik. Sigalee amma wahiin isin garsiisa. Heddumminni uummata Itoophiyaa ammaan tana arraan tana meeqa beektan amma 2020 kana keessatti heddumminni uummata Itoophiyaa nama miliyoona 115tti shalagama. Nama miliyoona 115. Laala beektaa herrega gabaabaa keessa amma ijoolleen kutaa 9 qaraatu yookaan kutaa 10 qaraatu herrega gabaabaadhaan loogaarizimiidhaan exponential functioniidhaan population growthii yooniif uummanni tokko baay'inni isaa amma hagana ta'e yeroo dabarte keessatti amata fedhe haa ta'u hagam ta'uu danda'a waan jiru faaktara adda addaa wal qixxeessee istimeet godhuu dandeessaa beektaa baay'ina uummataa jechuudha. Wanni waan kana kaasuuf maali beektaa xiqqoo dubbii tana isin dura qaqqabeetiin sanbooda achi keessaa isin baasee barbaachisummaa Itoophiyaatii fi eenyummaa Itoophiyaa jabeessuun maaliif akka barbaachisaa ta'e isiniif himee kun ammoo rakkoo keessa jirru keessaa bahuudhaaf akkan wargaaruu fi Oromummaa cimsuu barbaannu Oromummaa itti boonnu kanaawu daran akka nuuf cimsu waa isiniif akeekuudhaaf. Namni Itoophiyaa irraan tana bara 2020 keessa ammaan tana miliyoona 115 jaameetii haadama. Isin galtee dubbiin tana. Yoonii fi amma miliyoona 115 ta'e jechuudha. Laala deetaa tokkoon galgala kana weebsaayitii tokko irra deddeemee ilaalaa ture beektaa. Amma deetaa kana fayyadameetiin bara 1890 gaafa Minilik amma impaayera Itoophiyaa kana jaaru kana uummanni Itoophiyaa yeroo sanitti meeqa ture Oromoon meeqa taajeetiin shashalagee waa kaa'ee kaalkuleeshina dhohuudhaaf yaale beektaa. Amma deetaa kanaan isin garsiisa laalee. Stuudiyoon xiyyaarota qorakoo qabdi ture laala arraan tana uummanni Itoophiyaa baay'inni isaa hagana ga'e laalama miilanaan jechuudha. Population growthiin Itoophiyaadhaa miliyoona 115 fi 554 fi 206 jechuudha. Amma gaa jechuun amma 207 dhaqeeti jira. Okay, deetaa kanaan kaayan laala. Bara 19 laala giraafii kana gartanii bara 1950 keessa baay'inni uummata Itoophiyaa bara 1950 akka lakkoofsa Awurooppaatti baay'inni uummata Itoophiyaa nama miliyoona 18 ture jechuudha. Nama miliyoona 18 baay'inni uummata Itoophiyaa bara